Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa 14 bara 2016 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo 5 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu aangoo nagaan walitti dabarsuu kan Ameerikaarraa Afrikaan barachuu qabdee lammiiwwan Itiyoophiyaa. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif paartii Riippaabilikaaniif filataman Doonaald Tiraamp dhimmoota duula filannoo irratti jabeessanii dubbataa turan aga tokko laaffisaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti immoo mormiin itti fufee jira. Oduudhaa booda dhiyeessina. Har'aa qophii ispoortii keessatti atileetii beekamtu ka torban lama dura biyya Jarmanii keessatti qofa dorgommiilee maaraatoonii 4 injifatte dhiyeessina. Oromiyaa godinaa Arsii Bahaa keessatti immoo aanaalee 2 keessatti namoonni 4 ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Kana irratti qophii addaa qabna. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Balleessa oduutiif gara tujubeettaa deebinu. Afrikaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa akka jiru aangoo nagaan walitti dabarsuurraa hedduu barachuun akka irra jiru kanneen Itiyoophiyaa keessaa yaada kennaa jiran dubbataniiru. Kan haaraa filataman pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo dubbataa akka turan koolugaltoota seeraan alaa biyyattiidhaan baasa ka jedhaniif dhimmootii kabiroo hunda hojiirra kan hin oolchine ta'ullee ibsaniiru. Duulli filannoo xumuramee aangoo walitti dabarsuun jalqabameera. Lammiiwwan Itiyoophiyaa duula filannoo falmisiisaa ta'e hordofaa jiran aangoo nagaan walitti dabarsuu kanas kan hordofan hedduudha. Doonaald Tiraamp utuu hin beekin pireezidantummaaf erga filatamanii booda dhimma ta'aa jiru ilaalcha isaanii hawwatee jira. Kan yeroo duula filannoo wal falmii cimaa geggeessaa turan pireezidaanti Baaraak Obaamaaf Doonaald Tiraamp yeroo ammaa aangoo nagaan walitti dabarsuuf qophii isaan gochaa jiranis keessumaa Afrikaadhaaf barnoota ta'uun akka irra jiraatullee kanneen yaada kennan ibsaniiru. Afrikaa keessaa bakka hedduutti yeroo filannoo namoota ajjeesuu sagalee uummataa hatu waliin dha'utu geggeeffama. San boodas qaamni wal mormaa ture biyyattiif jecha waliin hojjechuuf tattaaffiin godhamu hin jiru. Kanaaf kan Ameerikaarraa barachuu qabnaa jechuun kanneen yaada isaanii kennan eeruudhaan Iskindar Firee Finfinneerraa gabaaseera. Abbaan murtii Minisootaa namoota 9 yakka shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa ISISitti hidhata qabu laalchisuun yakkaman har'a himachuu jalqabuuf jiru. Abbaan murtii Maayikil Deevis namoota 3 kanneen dhaaba shororkeessummaa biyyoota alaa deggeru jedhamuun yakkaman irratti murtii dabarsuuf jiran. Kanneen kunis Zakariyaa Abdurrahmaan, Abdurrazaaq Warsaameef Abdullaahi Yuusuf. Lamaan isaanii Yuusufiif Warsaameen yakka ilaalcha dhiyeenyaa irratti waliigaltee agarsiisaniin kanneen hafan 3 ISISiin deggersa isaan qaban dhugaa ba'anii jiran. Maatiin dargaggoota kanaa sodaa qaban ibsuudhaan masjidatti sirna kadhataa geggeessaniiru. Yoo itti murtaa'e dhaaba shororkeessotaa deggeruun yakki tokko hanga waggaa 15tti kan adabsiisu innaa ta'u abbaan murtii yeroo dheeraa kana ijoollee kanaaf jecha yaada keessa galchanii ni salphisuuf jedhanii kan amanan ta'ullee maatiin kun dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo aangoo isaanii gadhiisanii jiran. Oogustiin Mataataa Poonyoo har'a aangoo kan gadhiisan akka waliigaltee siyaasaa rakkoo siyaasa biyyattii ittisuuf jecha yeroo pireezidantummaa Joosef Kaabilaa akka dheeratu taasifametti. Hojii koo gadhiisuuf kanan gaafadhe akkuma miseensota mootummaa koo kabiroo xalayaa waliigaltee sanaaf deebii kennuuf jechuudhaan Mataataan erga pireezidanticha waliin wal arganii booda dubbataniiru. Waliigalteen jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganame filannoo Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo baatii darbeerraa hanga eebla bara 2018tti akka dheeratu dhiibbaa godhe. Kaabilaan hagasitti aangoorra turuuf jiru. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kan haaraa filataman pirezidantiin ameerikaa doonaald tiraamp maammata isaan keessumaa immigireeshiniif mirgi dubartii irratti qaban mormuuf jecha mallattooleef dhaadannoowwan mormii isaanii qabatanii uummanni kumaan lakkaa'aman kaleessa hiriira mormii geggeessanii jiran. Mormiiwwan magaalaalee ijoo keessatti geggeeffaman garuu ka sanbata darbe geggeessamerraa lakkoofsaan xiqqoodha. Haa ta'u malee hiriirri mormii erga filannoo tiraamp torban darbeetii jalqabee hanga guyyaa walakkeessa baatii amajjii isaan hirbuu seenanitti kan itti fufan ta'uunillee ibsamee jira. Kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaan imala isaanii xumuraa ka biyyootii alaa geggeessaa jiran gorsitoonni isaanii akka jedhanitti kan haaraa pirezidantii ta'uun filataman dhimma Doonaald Tiraamp mata duree isaanii hoogganoota kanneen biroo waliin irratti mari'atan ta'uuf jira. Ittaanaa gorsaan nageenya biyyoolessaa Ben Roods akka jedhanitti imalli isaanii Giriik, Jarmanii fi Peeruutti geggeessan kun michummaa cimaa biyyoota kana waliin jiru agarsiisuuf akkasumas Awurooppaa ishee cimtuu hunda ofitti haammattuuf tokkoometti deggirsa qaban agarsiisuuf jecha. Muummichi ministeeraa Giriikii Aleksis Tsiipras wal arguudhaan uummata Giriikii rakkoo dinagdee isaan keessa darban mari'atanii jiran. Chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel kamisa dhuftu Obaamaa simachuuf jiru. Hoogganaan Biriteen, Faransaay, Xaaliyaanii fi Speen Berliin keessatti jimaata dhuftu wal arguudhaan duula yeroo ammaa ISIS irratti geggeessamaa jiru dhimma koolugaltummaa haala Yukireeniif filannoo Yuunaayitid Isteetsi ka torban darbee irratti mari'atu jedhamee eegama. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi dhiifama dhaggeeffatoota keenya Niwuziilaand sochii lafaa hamaa maagniitidii 7 hanga 8tti ga'utu see mudate. Ministeerri ittisaa Geerii Biraawunlii erga xayyaaraan naanna'anii naannoo miidhaan irra ga'e ilaalanii booda caasaan jiru akka hamaatti miidhamuun rakkoo isa guddicha ta'uu dubbatan. Ittisa bishaanii sochii sanaan citee laga Kileerans guutee dambali'uusaan sababaan uummanni lafa ol jedhaatti baqatu ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Joon Kee akka jedhanitti miidhaan dhaqqabe tarii doolaara biliyoonaa hanga tokko ta'uu mala jechuudhaan hojiin isaallee baatilee akka tokko fixuu malaa jedhanii jiran. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbaay akka jedhanitti Ameerikaan gargaarsa Niwuziilaand barbaadduun cinanii dhaabbatti jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa akka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Riippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp eega filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi injifatanii booda dhimmoota yeroo duula filannoo jabeessanii dubbataa jiran laaffisaa jiru. Hiilari Kilintaniif abbaa manaa isaanii pirezidaanticha duraanii Biil Kilintan akkasumas pirezidaanti Baaraak Obaamaa dinqisiifatanii dubbatan Tiraamp. Kun immoo waadaa yeroo filannoo seenaa turan hojiitti jijjiiru moo hin jijjiiran ka jedhu gaaffii uumaa jira. Zilaatka Hoog akka gabaastetti Doonaald Tiraamp utuu hin eegamiin filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi injifachuun kun magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti hiriirawwan mormii kakaasee jira. Hiriirawwan kaan immoo yeroo muudama isaanii dhufaa jiru baatee amajjii dhufuutti karoorfamaa jiru. Kanneen hiriira mormii ba'an keessaa Kaatiliin Daanliivii Los Angeles irraa waa'ee hiriirawwan kana akkana jechuun dubbatan. What I think a protest like this can do is send a message to others in the country who are upset with this new president. Akkan yaadutti hiriiraawwan akka kanaa waan isaan gochuu danda'an kanneen biroo biyya keessa jiraniif pirezidanticha haaraatti aaran akkasumas hawaasa sadarkaa addunyaatti lammiiwwan Ameerikaa ajandaa isaan loogdummaa sanyiif loogdummaa saalaa hin fudhatan dhaamsa jedhu dabarsuudha. Doonaald Tiraamp battalumatti deeggarsa mormitoota isaanii argachuudhaaf fuuleffatan yaada isaaniillee lalaaffisuu jalqaban. Maatii kaadhimamtuu dimookiraatotaa isaan waliin dorgomaa turan kan Hiilari Kilintan akka maatii kennaa beekumsaa qabanitti dubbachuudhaan televiziyoona CBS irratti kaleessa gaaffiif deebii gaggeessamarratti dubbatanii jiran. Mr. Tiraamp akka gorsitoota isaanii ta'anillee kan itti yaadan ta'uu eeran. Daangaa Meeksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduutti akka ededa ijaaran irra deebi'anii mirkaneessan. Tiraamp garuu bakkawwan tokko tokkotti dallaa qofa taa'aa jedhanii jiru. Naannoo tokko tokkotti ededa ijaaruun barbaachisaadha. Kan akka gaariittan beekaa ijaarsa jedhama kun jedhan Tiraamp. Riippaabilikaanonni miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi godaantota ehama hin qabneef
galmeerra hin jirre kanneen miliyoona 11 ta'an gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf akka humna ni ijaarre beeksisanii jiru. Tiraamp akka humna kana ijaaran dhaadataa turan. Gaaffiif deebii kaleessa irraa illee godaantonni kun aga tokko gara biyya isaaniitti akka deebi'an kataasisan ta'ullee dubbatanii jiru. What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. Wanti nu gochuuf deemnu godaantota kanneen yakkamtoota ta'an kanneen yakki isaanii galmeerra jiru ala bultootaaf daldaltoota baala sammuu darreessu adda baafachuudha. Namoonni akkanaa baay'eetu jira gara miliyoona 2 inumaayyuu miliyoona 3 illee ni ta'an akka biyya keenya keessaa ba'an taasisnaa yookaan immoo seeratti dhiyeessinaa jiran Tiraamp. Dimokiraatota irraa kaadhimamaa dorgommii pireezidaantummaa akka turan Senatar Bernie Sanders biyyattii keessatti wanna sirrii ta'eef qabsaa'uudhaaf gajjallaarraa jalqabnee sochii jalqabnaa jiranii jiru. Qophii ispoortii. Akkuma duraan dubbadde keessummaan keenya irraa ka torban 2 dura biyya Jarmanii magaalaa Firaankiifart keessatti dorgommii maraatoonii dubartootaa injifatte atileetii beekamtuudha. Ka Firaankiifart keessaa dabalatee dhiyeenyuma kana Jarmanii keessatti qofa dorgommiilee maraatoonii 4 irratti injifannoo argatte atileetiin kun Maammituu Daaskaa Mul'isaa jedhamti. Yeroo amma boqonnaaf as gara Yuunaayitid Isteets dhuftee magaalaa nuti jirru kana keessatti argamti. Jaalanneetu haasofsiise. Ani kan dhaladhe godina Shawaa Lixaa ganda Jaarsoo Dirree Gadaa aanaa Calli'aa kan jedhamu. Ati gara fiigichaatti attamitti seente seenaa kee gabaabbinaan? Gara fiigichaatti kan seene ani ganda Jaarsoo Dirree Gadaa keessatti mana barumsaatiif dhiigaan ture. Achumaatiin itti hubetaniin mana barumsaa wiirtuudhaan yeroo itti dhufanii isaan dorgomaa turre achi aanaa bakka buunee. Isaan booda garuma fiigicha guddaa kanatti seenuu danda'e. Duraan fageenya hammamii fiigda turte? 3,000 fi 5,000 nan fiigaa ture. Booda gara Finfinnee dhufte? Finfinneedhaa eenyuuf fiigda? Oromiyaa Poolis Kilabii jedhama. Kilabii kan hin gale waggaa falgaffaa goote amma. Dorgommii adda addaa biyya alaatti gooteettaa? Baay'ee. Ispeenitti jalqabe yeroo duraa kootiif. Kiiloomeetira 21. Waggaa 10 dura ta'uu nool sadaffaan ba'e jira. Yeroo sana dhuunfumaatiin hin deeme achi amma manaajeraan hojjechuun jalqabe bara 2008 jechuudha lakkoofsa adiitiin. Ameerikaas deemuun jalqabe Awurooppaa keessas bakka adda addaan dorgomuu jalqabe. Fiigicha meeqaan gaa? Kiiloomeetira 21? Maraatooniidhaanis kiiloomeetira 5 10 fiiguu jalqabe isa. Milkaa'inni kiyya baay'ee bareeda. Mo'achaan ture. Ameerikaa kana keessa amma kiiloomeetira 5 illee 10 irree injifannoo baay'ee gaarii argadhee kiiloomeetira 5, kiiloomeetira 10, kiiloomeetira 21 naannoo Booston BAA an jedhamu fiigicha wayii jira. Chaalenjii mo'atta dubartiis dhiiras walitti qaba. Isa sadanuu fiigee tokkoffaan bahee. Umurii 30 an jiran dubartoota keessa isarratti badhaasa guddaan argadhee yeroo sanallee maraatoonii Booston irratti boombiin ga'ee tureeyyuu isaaniif irree gargaarsa isaaniif godhee ture. Boombii Booston balaan ga'e sun achi turte? Fiigeen ture maraatoonii Booston sana bara 2013 ani 12 bahee mo'anne. Badhaasa immoo argatte irraa isaaniif laattee horii? Maraatoon irraa otoo hin taane isaa boodadha kan hin fiigee kiiloomeetira 5, kiiloomeetira 10, kiiloomeetira 23 kana walitti aanseetanii fi fiigeetaniin yeroo ida'amu isaatiin tokkoffaan ta'a. Hundumarra sa'aatiin sunillee dubartoota keessaallee chaalenjii kana uummata tokkoffaadha isarratti argadhee isarratti gargaarsan godhee fi uummata lafa sanatti madaa'aniif lubbuun isaanii darbanii. Meeqa laatteef? $5,000 laadheef. Maaltu sitti dhageessisnaan? Horiin kun maal gargaara jettee maal yaadde? Uummanni iddoo sanatti madaa'anillee baasii baasanii ittiin yaalamaa jiru. Waanuma ani gammachuu kiyya argadheerraati egaa isaan immoo gaddarra waan jiraniif
hamma tokko yaadannollee isaaniif ta'an jedhuun yaadee kenneef. Dhiyeenya kana immoo Jarmanii keessatti fiigdeetta. Maaliin dorgomtee sadarkaa meeqaffaa baate? Jarmanitti maraatoonii Firaankifart hin fiige 7 ta'eera. Isa fiigee mo'adhe. Achirratti yeroo arfaffaa kooti kan fiigee bara 2011 illee natu mo'ate. Isaa booddee yeroo 2 sitti deebi'eera. Yeroo 2 maraatoonii 2 mo'adhe jechuudha Jarmanii irratti. Yeroo arfaffaa kooti kun mo'adhe. Lafa dhalattee kaatee sadarkaa kana yeroo geessu maaltu sitti dhageessise? Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baadiyyaa haganan jedhamne keessa dhufee biyyoota kana keessatti fiiguu kiyyaatiif baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Maaltu kanaan naga'e jettee yaadda? Cimina tattaaffiin illee murteessaa. Namoota fuuldura kee jiran irra eeguu ilaaltu haganan ta'a jettee illee hin laalta. Jajjabina iddoo sanatti immoo uummanni koollee barsiisonni mana barumsaa illee isaa booda immoo kilabiitti illee asalxaanyonni illee sarara manaajeroonni cimina illee si gorsan illee jiranii isaan kanaatiin iddoo kana ga'uu danda'eera. Egaa akka ijoollee durbaatti inni kun cimaan turre? Baay'ee cimaa ture. Egaa kutannoo tokkos qabaachuun barbaachisaadha. Hojii biraa hin qabnu atileetiin fiigichuma. Waan qabatan tokko immoo akka galma gaanitti cimuun barbaachisaadha. Ittuma cimee sadarkaa kanarra ga'uu danda'eera. Obboloota kee firoota kee keessaa akka kee atileetii kan ta'an jiru? Amma obboleettiin kiyya yaalaa jirti. Isheenis kilabii ammaan jiru galteetti dhiyeenya fiigaa jirti amma. Atileet Maammitu ijoollee shamarran biyya keenya keessa jiran akka kee kan akka jabaatanii fi dhaamsi dabarsitu jira? Haa jabaatanii haa cimanii hojii qaban tokko irratti cimina isaan barbaachisaa. Rakkoonni adda addaa jiraatan isaanii mo'achuudhaaf ciminaan hojii isaaniitiif dursa kennuu qaban waan hundumaarra hojii akka bakka guddaa kan namaan ga'uu biyyatti illee maqaa isaaniitiin kan dhahamuu dandeessu. Kanaaf cimina tokko isaan barbaachisa. Lafa jiranitti haala kam keessa iyyuu dhaabbatanii kaayyoo isaan murteeffatanii duukaa akka bu'anii hojjetan cimanii jedha. Atileet Maammituu Daskaa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom. Baay'ee galatoomaa isinillee isin Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Arsii Bahaa keessa kanneen jiran aanaalee 2 keessatti namoonni 4 ajjeesamuu isaanii dubbatu jiraattonni. Qaama mootummaarraas deebii argachuuf carraaqnee jirra. Jaalanneetu dhiyeessa. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee magaalaa Saddiiqa keessatti namni Abdallaa Maammaa jedhamu reebicha humni waraanaa guyyaa labsii yeroo hatattamaa labsameerraan ga'een guyyaa 2 booda du'uusaa dubbatu. Jiraattota keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan tokko. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee magaalaa Saddiiqaati. Nama Abdallaa Maammaa jedhamudha kan du'e. Umrii 28. Ka fuudhee maatii bateera. Maatii 3 qaba. Ijoollee 3. Maaltu ta'e meenatti? Ijoolleen hiriira mormii baaniitiin kan jedhani hiriira mormii kana maaliif baatanii jedhaniitiin ammallee mootiyyuu caasaalee gandallee warroonni isintu iyyuu meeshaa irraa hiikuudhaaf yaalii gootan jedhaniitiin achirratti tumaniitiin humna waraanaatii fi poolisootuma naannoo wajjii waltanii isa tumaa irratti gaggeessanii achumaan mootiyyuu inni tuma kanarraa akka ga'e lubbuun isaa baate. Hiriirichi yoom ture? Labsiin hatattamaa ega ba'e asii? Guyyama sanii labsiin hatattamaa sun bahee jennaan isaan akkuma saniin hiriira mormii gaggeessan kanarratti bobba'anii qaamni waraanaa kun achumarratti guyyama san hin turreetii guyyaa kamisaa sanima du'e inni gaafuma labsii hatattamaa sanitti aanee guyyaa kamisaa inuma du'e inni guyyaa kiibsataa tumame. Garee bame booda galee du'e? Garee bame booda galee du'e eeyyen. Gara manaatti fide? Biyyumatu fide inni bara waggaatuma mullee naannoo maratti tumanii ganda irratti tumanii ammallee mootii achirraa manni sallee dhiyoo waan ta'eef manatti galeetuma guyyaa tokko moo lamatti du'e. Mana kiimii namni yaaliif geesse jira? Mana kiimii maal geessan namni isaayyuu qajeelee awwaaleen jiru sodaadharra. Humna waraanaa dullaan rukutan gommaa gurraacha. Maal isaan miidhame? Kalee isaatiin miidhamee jedhan warroonni namoonni tokko kaleen na miidhame jedhee waggaa dubbatu du'ee jedhan.
Amma wanti jiru namoonni kun baqatanii jiranii kun immoo kan hidhaa jiranillee jiru. Ammallee immoo namoonni achi buuteen isaanii hagammaan argamellee jiru warrootuma hawaasuma naannawaa keessa. Ammallee immoo uummanni akka hidhameetiin gara hidhaatti gaggeeffamaa jirudha. Ammallee uummanni gara 10,000 lakkaa'amu. Maal balleessan jedhama? Hiriira mormii maa baatanii maaliif mormitanii jedhan? Magaala keessa eegumsi wanta akkasii akkam? Nam tokko socho'u guyyaa waltajjii taa'uu yookaan immoo namoonni akka socho'an hin dhoowwanii amma garuu homaan jiru tasgabbaa'eera. Mootummaan namoota to'annaa jala oolanii fi sanbooda gadhiifaman lakkoofsaan yeroo yerootti gabaasuunsaa ni beekama. Kanneen du'an garuu meeqa akka ta'an dhiyeenyatti kan dubbatame hin jiru. Gama kaaniin achuma godina Arsii Bahaa aanaa shirka magaalaa Goobeessaa ganda duwwaa tokko keessatti dargaggoonni obbolaa ta'an 3 ajjeefamu jiraattota naannoo keessaa tokko naa ibsaniiru. Guyyaan isaa hojjeturee galgala keessaa isaa 11. Labsii yeroo hatattamaa eega labsame as immoo dura? Isa dura natti fakkaate. Namni ajjeese hin beekamaa? Saraawitiidha ka fite. Waraana agaazii. Cal jedhanii balbala bananii seenaniitu? Maali balbala waan raaganiitti dhufanii namumatu itti fideetiin hin jedhe. Homaa wanti dubbatan homaa wanti jara gaafatan hin jiru. Ijoollee achumatti gadi yaasaniitumaan fixaniitumaan biraa deeman. Abbaa ijoollee ajjeefaman 3 ka ta'an obbo Jamaal Huseeniif haati warraa isaanii gadda guddaa irra ga'e kanarraa ka'uudhaan of ajjeesu jedhamee sodaadhaan harka isaanii hidhuudhaan uummanni eegaa akka jiru jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Meenaa dhiyeessaa jedheen dubbiseen akka jedhan. Gaariidha baga nu gaafattanii maaliif amma hin jirraafi malee qaamni keenya likki hin jiru arrabni keenya wal hidhee jira ijji keenya hin himmaanii maatiin waa'ee tokko osoo hin beekne waraanni eegana ammoo nurraa fixutti sammuun keenyaaf qalbiin keenya likkii dhufuu didee wanni nurra ga'e maatii koo nama 3 ilmaan oromootaati jedhanii gadi yaasanii bakka isiin jirtutti badii tokko odoon qabaatiin oromummaaf immoo narraa fixuu danda'anii ijoollee 3. Maqaan isaanii? Marhabuu Jamaaloo, Tolaa Jamaaloo, Abdiisaa Jamaaloo. Marhabuun umriin isaa meeqa? Marhabuun umriin isaa waggaa 26. Tolaan 24. Abdiisaan 20. Yoomi ajjeefamuun isaanii? Ajjeefamuun isaanii maskaramii bultii 30. Maskaramii bultii 30tti ajjeefaman. Eessattidha kan ajjeefaman eessatti argan? Aanaa shirkaa magaalaa Gobeessaa ganda duwwaa tokko. Manaa gadi waamammoo? Manaa gadi waamanii manuma keessaa gadi yaasanii bakka hima ajjiisan. Isin eessa turtan aroos? Ani baadiyyaa jira. Haati isaanii eessa turan? Haati illee baadiyyaa jirti. Jarri cinaan barataadha. Cinaan daldalataa. Kanaaf eegana ammoo 0 qabalee yookaan Gobeessa galuu danda'a. Haati illee asuma na bira jirti. Ijoolleen barumsaaf diida jiru? Barumsaaf daldalata irratti magaalaa jiran. Akkamitti dhageessan ajjeefamuu isaanii? Akka itti dhageenye sa'a 11tti jarri kan itti ajjeefamne. Sa'a 11tti yoo ajjeefamtu halkan keessa sa'a 1tti dhukaafni Gobeessa sa'a 11tti hin jira. Saraawitiin dhufe jedhanii ijoolleen dhumtee jirti. Saraawitiin fixee jira jedhanii natti himan. Kanaaf halkan sana akkasumaan ani ka'ee deemee yoo deemu reeffi jira. Bakkuma ajjeefame balbala keessa jira. Ayinataa kanaan dhaqee deemee nama fudhadhee balbalatti achi ol guuree akkasitti buluu danda'ee akkanatti dhaga'uun kiyya ayinataa kanaani. Ijoollittiin achi jiraatu turanii lafatti ajjeefaman san? Maatiin kiyya achiin odoo baratu, odoo daldalatu, bootaa achitti bitee mana bitate achuma keessa jira bakka manuma san keessa. Mana qaban achi. Iddoon 0 qabalee keessa. Shirka magaalaa Gobeessa keessa. Isin immoo eessa jiraattu? Ani immoo ganda Soolee Faradhasaa keessa jira. Qabalee jira an qabalee keessa gamana. Bakka jireenya jiraan. Maaliif ajjeefne siniin jedhan warri ajjeese? Wanni eegana ammoo gadi ba'ee namni tokko ilaalcha godhee akkana jedhee natti hin jiru. Kanaaf. Ijoollee kabiraa qabduu 3 kana malee? Nan qaba'ee tajajjabaatte tanuma. Kana bulchitullee tanuma
Tamataa ofillee dandeettu tanumaa tawaan hundarrattuu argamtu ijoollee matanaa tuuwwan xixiqqooleen hin jirti. Maal godhu. Eessatti awwaalaman? Ganda Soolee, Faraxxasaa, qabrii Anfote jedhamtu keessatti awwaalamte ganda ofii keessa jiru kana. Uummatatu bahee na wajjiin awwaale. Ammatu mootummaa arguuf carraa qabdu ta'ee maal jechuu barbaaddu waa'ee ijoollee keessanii? Garuu sammuun kiyyallee litkiin jiru osoo beekellee wallaalee waan kana jechuu ittiin danda'u humnallee ittiin qabu kunoo akkanumatti anuu hidhaa keessa jira. Rabbi isinitti haa argisiisu. Urga bultii 27 qabee anuu kunoo namanna eegaa haadha ammoo eegan ammoo kunoo har'a du'aaf jirti. Garuu yoo bor'oosti ani hin beeku. Anillee nama saniiti mootummaa kana maal irraa qabda maal ilaalcha itti qabda jechuutti yoo sammuun kiyya dhufe yoommoo jiraadhe anuu itti dabalama deemaa jira. Aangawoota godinaa Arsii Bahaa ka sadarkaa adda addaa akkasumas poolisii argachuuf yaaliin guyyaa 5 walitti aansuun godhe naan milkoofne sababiinsaas hundumtuu bilbila harka isaaniin kaasan. Har'a garuu bulchiinsarraa obbo Siiraaj argadheera waa'ee ajjechaa jiraattonni himatanii gaafadhe. Ani irraan beeku anamma achiin jiru hambaalee jira. Waa'ee dhimma sanii ani hin beeku yeroo isaan du'anis achiin jiru. Jechuun waan kun ji'a tokkoof deema amma eega ta'e. Tureenaan ayyama bahee ayyama hojjetaan ture anis ayyama bahee amma ayyamarra jira. Ji'a tokko caalaa moo? An tureenaan maatiin eeraa dhukkubsatee sababa saniif deeme. Akkuma keetii waan kana bilbilaan dhaga'e malee anis wanni irraa beeku hin jiru. Iddootti gaafatama keessan itti namni hojjetu jira yeroo boqonnaa baatan jechuu kooti. Balaa konkolaataati wanti ijoolleen sababni an deemeefi akkasuma ol ka'ee deeme malee wanti namni bakka godhan maal godhan hin beeku. Aangawoota kanneen biroo argachuuf yaaliin kootti fufa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Kanarraa kanumaan nan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor sagantaa biraatiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.